Amma siin jedhe ati yoo amante dandeessee kaffaluu dhiisuu ni malta. Kan sii kaffalan kan sii dhiyaatan hojii keetiin kan sii jaalatan illee sii kaffaluu danda'u. Amanuu dhabuun kee garuu risiitiidhaan wanni sun gadi ba'a taanaan balaa qabaa jechuudha. Sana akka qalbiitti qabattu itti yaadi akka itti yaadu kan dubbadhe kabraa warri kaan risiitii maal ka dubbatte irratti hundaa'uutiin bal'inaan itti deemuu danda'ama jechuudha. Galatooma. Ayyoo do carraan kennitanii natti tolu maaliif akka ta'e ila bari ani wanti dubbachuu barbaade sababa kamiin mallaqa kana sababa maaliitiif narratti dhaabaa sirraafaan maa'ollee dhiyeessee dhaggeeffataa turte nuti qaban wanni kee dubbate irratti wanni nu daballu yoo nutu hafe dubbachuu qabna yoo jenne malee kiliir godhee sii dhaabatee dubbate eekeen suma dhugumaachuudha akka ilma Oromoo tokkotti siif dhaabatee dubbate 500 dhugaadha galeera yoo jette artistii keenya bakka si geessinu hin qabnu sin ajjeemnu Jigade obboleessa keenya sirraa kafaluudhaan iyyuu qophiidha. Dhabde taanaan garuu mucaan kun ragaadhaan gasitti baati taanaan maqaa keetiifis mataa keetiifis badaadha inni eekeen si hime kanaam malekkoo eekee akkasan godhe narkatti bade dhiifama yoo jette nama yuusisiyuu sapportu gochuu danda'udha. Tariin beektu ta'a. Nama Oromoo maqaa baduu barbaadu miti. Kattu badhuuti nama harkatti qabin dubbii jechuudha. Hundinuu si gargaaraara. Amma boleetti keenya. Ragaa si afidattu moo 500 sitti erguusii dubbattaati. Kana bicha adda nu baasa. Afidattu ragaa ishee afidattu lammaffaa immoo miutii godhadhu eeggadhu. Bakka. Yalla fidi. Fida. Mube akkasirriitti mul'atu kaameraa duddubbatti deebisanii sirriitti agarsiisan baay'ee gaariidha. Baagiraawundii yoo goote guutuun hin mul'atu. Mube hundumaa siifaa ergu soolooni asiyaa. Yaa see quxur yaas qoy anatu mul'isa. Laakillat lamube laakillat na mube yaa. 00 bal qabadhu jedhiin 00 digdama sol lagaarta WhatsApp ko qabadhu duwwaa digdama Dua digdama kudha tokko 40 WhatsApp na ergiti kuno matatti mul'imne guyyaasa tadagaagamii tokko bidingos tokko yoo ta'e tadagaagamii ta'uu dhiisu maal waa hunda kuno amma disnii baase agarsiisa sana booda caalaan as goree to'achiin gorree maallaqa mucaa kennuudha maaliifi mormaan inni 500 mormee waa hunda jala balleessaa jechuudha. Hakana madossam yo takana madossi aga jedho kota amma chala ko daba ko ifama wajin aga warakan na braga na obsi raga sitti baamne kaane dubbatta waan barbaaddi maaliif maafi yaada kiyya narraan foon yani birri narratti gadi bicha yaada sababa maaliif akka narra gale dubbachuun barbaada bara ishi dhaggeeffadhu gaa ani bar ummata kana ifa godhuun barbaada bar mube wonna oyga daba ko sirra bal maaturre dhaggeeffadhu nama salphisuu fi nama social media irratti ol baasanii waa'ee nama sanii callisanii dubbachuun ara osoo waa'ee namaa fudhatanii gaariidha narraa istuudha yaada kiyya na kenna carraa kiyya na dubbadhu yoo hin dubbatin naan jettani Ela yo hindu patina nyen sini matani barsiisa Daba indemin daba waan mubeen siin jedhu atoo akkeeffatte wayyaa si tasgabbaa'e tama qofa sitti ergiteeyyi maa jette beektaa dhaabaa koo si gargaaruu fani 990 qofa sitti ergitee 500 itti ergettee maqaa si nyaatte kanaaf fidii jenne shakkine malee koo inamanne si gargaaraa jira obboleesso fidii 500 itti ergitee waraqaa garus Ani garuu kanaayyuu sababa maaliif akkanatti ergamii fi akkamitti akka yoo barbaadan jala deemtanii viidiyoo an hojjedhe maaliif akkanaaf ergite sababa maaliif akka ispoonsara mataa ishiitiin naa taate fedhii ishiitiin kana tan lafa sinii kaa'uun barbaadiyan sinii galee ani garuu cadhisanii maqaana balleessuurran na hubachaa deema jechuun barbaade haasaa sinan eeggadha garuu sabni haadha ta'uu kan Oromoo as jala jirtanu no amma miileena sadiitti amma miileena lamaatti kabalchiifnes birrii butame deebisiifne beenna wanni kiliir godhamuu qabu ummataaf dhaggeeffadha carraa kennaa isin tanu carraan kennamuu fi qabu maa inni beektu tokkoffaa artistiin keenya dhaaba caalaa birriin itti gale 500 jette mucaan tokko jedha mube amma ila mube koy ka kuma koy ummataaf anibsa carraa warra dhufa ibsa inni isini 500 tegete inni mo 190 jedhe wannun dinu tartiba qaba jalqaba maal goona 500 mo 190 sa jedhu addeer gabaafanne boodaji carraa kennineefi
kuma kan ko kan fanne boda doki kuma ba sa kuma ni je ga mai kan boda carra kin ne biya kabar ba da dubbata kana da bana la mu bi ada sakin da chum baay'ee gaariidha ragaan lafa jira ragaan risiitii booda fidachuu deemna eega himatame eega itti ragaan gad dhufuu galee risiitiin sun ragaa keenya nuuf ta'u yaada irraa fuunee yaadni isaa kun dogoggora himatee fi dhugaa himatee soba himatee risiitiin ragaa guddaa waan ta'eef lafa nuu jira garuu eega himatame immoo innis yaada isaa nuu kennee yaada isaa irraa fuunee ragaa lafa kaannee onni nu kaade ragaatti fidanna yoonni immoo dhugaa natti kennitee itti jedhee akkasitti irraa baruun keenya gaarii natti fakkaata sila sinii galee carraa kennineefi. Maal jetta eeke kanarratti tokkummaa utuu birrii amma ta'e hin barin utuu birrii caddan baafatanii kennisiita himatanii dubarri tokkummaa ispoonsara naaf taatee dhimma ishiitiin jaalattee ispoonsara naaf taatee jechaa jirti. Isheen kan dubbattu kan biraa inni kan dubbatu kan biraadha. Kanaafuu ragaan ishee bira jiru darrasanii mubeessaa ergamuuti gadaa bahuuti birriin amma kana maaliin akka ergame boodarra haa gaafatamu. Tokkummaa maqaa na waamte na fakkaate ela yaada gama lamaanuu si waamaa ture akkuma boleetti keenya dhageenye dhaabaanillee haa dubbachuu fi yaada isaa hubachuun rakkoo miti. Ani akkan ibseef itti garuu yaaduma isaallee ibsuun hagas mara barbaachisaa murteessaa miti yoo maal ta'e yoo dhaabaan hamma ishiin jettu kana amana ta'e amma nu biratti jechuudha. Natti ba'eera hammi isheen jettu kun dhuguma jette nan sobne dubartiin hin sobdu yeroo baay'ee waa tokko asumaan dubbachuutiif muuxannoon beekurra. Sinii galee haga kana nama jaalattu sobdii as salphistee waan buufattu qabdi natti fakkaata. Kanaaf maal jechuun jira? Naa deebisaa dhaabaa naa deebisaa ijoollee mudhii tarqabdan nama biraa osoo hin taane dhaabaa mubaarakiin qofa naa deebisaa. Nama biraan deebisina hin galchina. Kanaaf wanni godhamuu qabu yoo amane kuni ija qajeelummaatiin fi ija daandii sirriirra jiraachuu dhaabaa akka artistii tokkotti illee nama ol adeemaa ganaa dargaggeessaami nama kaayyoo qabu jennee kabajuu dandeenya. Risiitiin gad dhufuu waan jiruufani kanan jechuutti jiru. Dhugaa baasuuf malee yookiin isa miidhuuf yookiin ishee miidhuuf miti akkatti nu hubachuu qabu. Yoommoo fakkeenyaaf amma akkuma eegeen jedhee qarshii $4,400 jechuun mucaan kun humna maaliitiin respoonsera namaa ta'uuf isheen biizinasa qabdi moo daldala moo kanas dhugaan Oromoo ilaaluu qaba. Kanaaf bakka lamaanuu jiranitti dhugaa baasuuf malee yookiin ishee vloogne yookiin isaa vloogne miti. Akka lamaa yookiin ishee sobduu ta'a yookiin isa sobduu ta'a har'aa jechuudha. Kanammoo guyyaa guutuu ooluu qaba. Waan akkasii kun akkuma eegeen jedhe innis yoo moo'uudhaaf kan carraaqatu ta'e moo'uu hin danda'u. Isheenis moo'uuf kan carraaqatu ta'e moo'uu hin danda'u. Dhugaan dhugaadha. Dhugaarratti hin doofneeti. Resiitiin lafa jira. Kan hubachuu qabdan 500 jette miti. Isheen jalqaba lafa keessatti 400 resiitiin qaba. Isa kaan immoo ganaa ijoolleen baankii keessaa naa baasu jetteetti kanallee hubadhaa jechuudha. Sana biraani ispoonsarummaa ol gali. Ilaa mubee ammas wayitu jira beektaa. Tarii hiriyoonni isaa dawwadanii baasuu danda'an garuu warra as keessa jiranus ilmaan Oromoo qaqqaalii ta'anidha. Warra dubbii hubachuu fi dubbii utuma rakkoon sitti dhufatee sirraa deebisuu danda'anidha. Ilmaan Oromoo qaqqaalii as keessa jiran. Namoonni har'a tarii as keessaa si deebisan yoo jiraatan allayyaa boolla itti waan absu si qopheessaa jiru. Manutuu seeraan hin qabamin. Seerri muuziqii nama eeggata. Gaafa qabaman ispoonsara naaf taate jechi jiru in adeemu. Kan adeemu asitti dhufanii akka itti fudhatan maaliif akka fudhatan yoom akka fudhatan amanuu. In amantu taanaan akkuma asii bahee in amanu taanaan akkuma asii bahee bahee hafu garuu hin hafu wanta kun dhugaa rabbii akka kaleessaatti yoo dhugaa haqaaf dhaabbattanii ni dubbattu ta'e waan kanarraas ni dubbattan. Tokko barreeffadhu qoyi afaan beeku. Mubee bilbila isaa qabda yoo ta'e itti nu dawwali mubee rakkoo biraa dhufa. Rakkoo biraatti nu geessuu danda'a. Tokkummaa akka nama mootii tanan qabne maa godhoo jala jira harkisaan jira. Hayi maal jedhe jiru. Natti mul'atu bar. Natti mul'atu. Obboleessoo anatti immoo mul'ataara. Obboleessoo dhaaba hin galtamoo. Barateera obsi barataa fakkaata soolu. Lammaffaa birrii 22,950 gaafa sagalii jee shanaffaa 2023 birrii 22,950 ammas birrii 30,525
kuma 30,525 ammas kuma 41,144 jettee jaafee dhagee hunda isaa jedhaan jiraadha. kuma 9,210 kuma 9,210 jetteetta kuma 82,890 Ayyee. kuma 20 ka xumuraati kan naqaqqabe qofan hima idaama kana qofan himi isa kaan si Qarshii kuma 200 kuma 83 300 birrii 63. solo mobaayiliin banamne indide hayyee waraqatichi jira jetteetti dhaabaa koo amma mobaayiliin si banamutti kuma 280 wayi kunoo dhageesseetta maal jedhu Ayyee galatoomaa. Chaarjii irra kaa'e solo chaarjii irra kaa'e. Galatoomaa. Mubee.